Yuuyyaa harka fuunee akkam jirtu kabajamoo fi jaalatamuu daawwattoota keenya nageenyi keenya kabajaa fi jaalalaa lafa jirtanitti isin aadaa qabu isiniin jenne daawwattoota keenya. Egaan kabajamoo fi jaalatamuu daawwattoota keenya har'a egaa odeeffannoowwan haaraa egaa waa'ee kiliipii haaraa aartistii Falmataa Kabbadaa hojjetee egaa qabataa dhufaa jiruu fi dabalataan ammoo sirba haaraa aartistii Hawwii Tazarraa egaa qabattee dhufaa jirtu irratti egaa odeeffannoowwan haaraa qindeeffannee isiniif dhiyaanetti kan nuti jiru jechuudha daawwattoota keenya. Kanaaf haga xumura qophii keenyaatti eessayyuu hin deemina nu faana turaan affeerraa keenya. Dabalataan ammoo YouTube chaanaalii keenya irra subscribe gochuudhaan egaa viidiyoo kana ammoo like gochuudhaan namoota dandeessaniif egaa share gootanii viidiyoo keenya namoota hedduu bira akka nu qaqqabsiistan immoo ergaa keenya kabajaa isiniif dhaamna daawwattoota keenya. Haga xumura qophii keenyaatti eessayyuu hin deemina nu faana turaan affeerraa keenya. Egaan kabajamoo fi jaalatamuu daawwattoota keenya akkuma baay'een keessan quba qabdan egaa aartistii Falmataa Kabbadaa egaa aartistii cimaa dacheen Oromiyaa biqiltee fi dabalataan ammoo nama quuqama saba isaa tole jedhee hin fudhannee fi nama qabsoo Oromoo keessatti ga'ee guddaa taphachaa ture keessaa egaa nama hangafaati jechuu ni dandeenya jechuudha. Egaa aartistii Falmataa Kabbadaa akkuma baay'een keessan quba qabdan egaa walleewwan qabsoo garaagaraa hojjechuudhaan egaa uummata biratti fudhatamummaa fi jaalatamummaa olaanaa nama horatedha jechuudha. Yeroo jalqabaatiif egaa aartistii Falmataa Kabbadaa wallee isaa egaa yaa allaatti baddaa dhiisii hin balali'iin jechuudhaan egaa sirba qabsoo Oromoo egaa yeroo uummanni Oromoo qabsoo maaster pilaanii fuuldura jechuudhaan egaa uummanni Oromoo falmachaa turetti egaa innillee wallee kana baasuudhaan egaa qeerroo fi uummata Oromoo jajjabeessaatti kan inni ture. Dabalataan ammoo sana qofa osoo hin taane egaa yeroo mootummaan naannoo Oromiyaa mootummaa naannoo Amaaraa waliin ta'uudhaan egaa walitti dhufeenya jechuudhaan egaa sobanii Oromoo Amaaraa jechuudhaan maqaa garaagaraa baasuudhaan deemaa turanitti egaa aartistii Falmataa Kabbadaa fuuldura dhaabbachuudhaan egaa wanti kun hin ta'u jechuudhaan egaa kaasi qumaara kee jechuudhaan egaa nama fuuldura dhaabbate keessaa nama tokko jechuudha. Kana qofa osoo hin taane egaan daawwattoota keenya aartistii Falmataa Kabbadaa bara mootummaan aangoorra jiru egaa waraana bilisummaa Oromootti egaa maqaa shanee jedhu itti maxxansuudhaan egaa olola garaagaraa irratti oofaa turetti egaa hooggantoota waraana bilisummaa Oromoo maqaa kaasuudhaan egaa kanneen akka Jaalmarroo fi kanneen kana fakkaatan maqaa waamuudhaan egaa waraanni bilisummaa Oromoo egaa abdii uummata Oromoo akka ta'ee fi dabalataan ammoo egaa waraanni bilisummaa Oromoo uummata Oromootiif jedhee egaa bosona keessa jiraachuu isaa egaa kaasuudhaan egaa wallee garaagaraa egaa waraana bilisummaa Oromoof hojjechuu danda'e kan inni jiru jechuudha. Egaa yeroo kanatti immoo aartistii Falmataa Kabbadaa yeroo uummanni aartistii Falmataa Kabbadaa aartirraa bade jedhanii egaa komii garaagaraa dhiyeessaa jiranitti egaa gumaa gurraachaa jechuudhaan egaa aartistii Falmataa Kabbadaa sirba bareedaa ta'e egaa kiliipii aartii Oromoo sadarkaa ol kaasuu danda'uun egaa hojjetee gadhiisuudhaaf egaa qophii xumureetti kan inni jiru. Egaa wallee aartistii Falmataa Kabbadaa kana egaa awudoosaa hojjechuudhaan kan xumure egaa aartistii Dinqiisaa Dabalaa yoo ta'u egaa walleen kunis egaa guyyoota muraasa booda egaa Barrikoo Entertainment irratti egaa gadhiifamuudhaaf egaa qophii irra kan inni jiru jechuudha daawwattoota keenya. Isinilleen egaa namoonni wallee aartistii Falmataa Kabbadaa daawwachuu fi akkasuma aartistii kana jajjabeessuu barbaadan immoo egaa toora Entertainmentii Barrikoo Entertainment irratti hidhattanii egaa wallee kana daawwachuudhaan egaa laayikii gochuudhaan egaa aartistii keenya immoo akka jajjabeessitan ergaa keenya isiniif dhaamna jechuudha daawwattoota keenya. Egaan toora odeeffannoo keenya lammataatti yommuu dabarru immoo egaa aartistii Hawwii Tazarraa egaa wallee Finfinnee keenya jedhu egaa qabattee bifa haarawaatiin egaa as ba'uudhaaf kan isheen jirtu. Egaa aartistii Hawwii Tazarraa akkuma baay'een keessan quba qabdan egaa aartistii Hawwii Tazarraa ture egaa nama qabsoo Oromoo keessatti ga'ee guddaa taphachaa turee fi egaa ga'ee leencaa qabu jechuu ni dandeenya jechuudha daawwattoota keenya. Sana qofa osoo hin taane egaa aartii Oromoo guddisuudhaaf egaa nama wallee hedduu hojjetee fi egaa aartii Oromoo guddisuudhaaf egaa aadaa Oromoo gadi fageenyaan egaa baadiyyaa garaagaraa keessa deemuudhaaf egaa wallee hedduu nama hojjechaa turte ta'uun egaa ni beekama jechuudha.
Egaan daawwattoota keenyaa kana qofa osoo hin taane Hawwii Tazarraa bara qabsoo maastar pilaanii hin ta'u jechuudhaan ishiinillee wallee addaa uummata Oromoo kakaasuu fi bifa haarawaatiin dammaqsuu danda'e hojjetteeti kan isheen turte jechuudha daawwattoota keenya. Wallee kana maaf hojjetta jechuudhaan illee yeroo sana mootummaa wayyaaniitiin hidhamuu fi dararaa guddaan fuula ishee jijjiiruutti ga'eeti kan inni jiru jechuudha. Artist Hawwii Tazarraa bu'aa bahii hedduu keessa darbuudhaan nama yeroo kana geessedha jechuudha daawwattoota keenya. Egaan daawwattoota keenya akkuma baay'een keessan quba qabdan artist Hawwii Tazarraa turtii yeroo dheeraa booda jechuudha kan isheen artist deebite yeroo ammaa kana wallee mata duree bareedaa kanaan as ba'uudhaaf kan isheen jirtu isinilleen YouTube channel irratti walleen kun yeroo gadhiifamu eegdanii YouTubeii isheen irratti gadhiiste irratti hidhatanii viidiyoo ishee laayik gochuudhaan akkasuma wallee Oromoo kana daawwatanii immoo akka jajjabeessitan ergaa keenya kabajaa isiniif dhaamna jechuudha daawwattoota keenya. Egaan kabajamoo fi jaalatamuu daawwattoota keenya qophiin nuti guyyaarraa wallee haarawaa artist Falmataa Kabbadaa fi akkasuma artist Hawwii Tazarraa qabatanii dhufaa jiran irratti odeeffannoo nuti qindeeffannee isiniif dhiyaanne kana fakkaata. Yeroo biraa odeeffannoowwan haarawaadhaan kan walitti deemnu ta'a jechuudha daawwattoota keenya. Agasittuu turtii gaarii isiniin jenna. YouTube chaanaalii keenya viidiyoo kana immoo waan daawwattaniif galatoomaa. Turtii gaarii.